Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya akka kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha oduu guyyaarraa isin biraan geennaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Haati seeraa torbaniif achi buutanii sii dhabame dhiheenna kana magaalaa Hoolotaatti reeffisii argame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee hedduu keessatti leenjisee bobbaasuu dabalatee tarkaanfii fudhachuu beeksise. Ilmaan Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti dararaan irra gahaa jiraachuun himameera. Paarlaamaan Gamtaa Awurooppaa waraana Tigraay wal qabate yaada murtee haaraa raggaasise. Oduu biyya alaatiin badhaasa Noobeelii nagaa gaazexeessitoota Maariyaa Reessaa fi Deementirii Moortoof kenname. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfuwaar Sultaanii amma oduu bal'inaan. Haati seeraa torbaaniif achi buutanii sii dhabame dhiheenna kana magaalaa Hoolotaatti reeffisii argame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejereetti kan hojjetaa turte haati seeraa Wayinisheet Abbabaa bakka jiraattu magaalaa Hoolota keessaa erga dhabamtee torbee tokko booda reeffisii argamu maatiin himaniiru. Obboleessi Dr. Mokonnin Abbabaa reeffi Wayinisheet raasaa laga magaalaa Hoolotaatti argamu keessatti akka argamee fi guyyaa kamisaa akka awwaalamte hima. Guyyaa masqalaa wajjin ollee borumtaa isaa mana isiitti deebitee galgala naannoo sa'aatii 3tti nagaan galte jennee waliin haasofnee turre. Gaafa roobii dhabamte jechuun Dr. Mokonnin himeera. Isii argachuuf nama isiif mana kireessatti yommuu bilbilan manni banaadha garuu isiin hin jirtu yeroo lafaa hojii isiitti bilbilan ammoo hojiin hin seenne deebii jedhu akka argatan hima. Torbaan tokko guutuuf yeroo deemu harbaa barriisaa fi reeffi isii laga keessatti argame Dr. Mokonnin himeera. Du'a haadha seeraa Wayinisheet Abbabaa irratti odeeffannoo qaama nageenyaa irraa barbaanne gara waajjira nageenyaa magaalaa Hoolotaatti bilbilus argachuu hin dandeenye. Reeffi isii kan argame Hoolota darbee naannoo Walmaraa jedhamutti afaan isii huccuun cufamee hidhamee ture jechuunis ni dubbata. Adda Wayinisheet Abbabaa warra isii Adaamaa jirutti waliin erga gaa'ela dhaabbatanii gara waggaa 3 ta'eera. Tarii diina yookaan nama aarii irraa qabu qabdi ture gaaffii jedhuuf Dr. Mokonnin homaa nuti waan akkasii hin beeknu jechuun galgala tokko garuu qoosaa haa ta'u dhugaa haa ta'u haala hin beekneen bilbilamee fi akka isii gadii siin dhiisnuuf birrii 400 nuun jedhan jedhu. Ejiree keessa haadha seeraa taatee hojjechuu erga eegalte gara ji'a 10 akka ta'e kan himu obboleessisi wanti rakkoo uumuu fi nama waliin wal dhabdee hin qabdu. Kananatti hin himne jedha. Waan rabbi nutti erga hin beeknu dhugaan maal akka ta'e yeroo isii dhabamtetti isii barbaachuuf qaamolee seeraa waliin ta'uu waan hunda akka hojjetan kan himan Dr. Mokonnin sababa ayyaanaan eegumsaaf waan qo'amteef karaa qaamolee nageenyaan xiqqoo haalli lafarraa harkisuu fi gargaarsa akka argatan himu. Reeffi isii kan argame qaamolee nageenyaa yoo ta'u haala isaan itti argatan garuu ammatti akka ifa hin taasifneef himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee hedduu keessatti leenjisee bobbaasuu dabalatee tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi lixa keessa socho'u haleellaa waraana mootummaa irraa dhaqqabsiisuu ifoomsee jira. Lola deemaa jiruun woboon zoonii kibbaa kutaa Gujii Bahaa torban kana tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatuun injifannoolee boonsaa galmeessee jira jedhe. Haaluma kanaan onkoloolessa 2 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Laga Dambii godina addaa iddoo Dareersaa jedhamutti waraana mootummaa kan aanaa irraa ka'e gara gandaa utuluu deemaa ture kiyyoo itti hidhuun tarkaanfii fudhatee loltuu mootummaa 10 battalatti ajjeese 7 ammoo madoo dandammii hin qabne adabuu meeshaa waraanaa kilaashii 2 fi hidhannoo 2 booji'uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu beeksise. Tarkaanfii isaa ittuma fufuun onkoloolessa 5 Cibraan Laga Dambii aanuma sabbaa booruu ganda utuluu fi ganda buuphoo jidduutti lola jajjabaa guyyaa tokkotti marsaa 3f geggeessan loltuu mootummaa 21 ajjeese 16 ammoo madeessuu ganda utuluu keessaa baasee gara aanaatti deebisuun guutumaa guututti ganda utuluu to'achuu ifoomsee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kutaa Gujii Bahaa Cibraan Odaa Adooloo onkoloolessa 5 aanaa Gooroo Dooloo ganda Adaadii iddoo addaa dhagaa Ormii irraa baadee jedhamutti lola waraana mootummaa waliin taasiseen loltoota mootummaa 42 ajjeese 37 ammoo madoo gochuun rasaasa fi kaasina akkasumas korojoo fi nyaata garaagaraa irraa fudhachuu beeksise. Borumtuma isaa onkoloolessa 2021 Cibraan Odaa Adooloo aanaa Liiban ganda Hardootti iddoo addaa mana barumsaa Adaamaa jedhamutti humna waraanaa mootummaa birmannaaf godina irraa ka'ee gara ganda Adaadii deemutti marsee loluun 6 ajjeese 8 ammoo madeessuu hime. Oduma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa Shawaa Kaabaa aanaa Xagam ganda Yaayyaa Haroo keessatti lola cimaa onkoloolessa 5 sa'aatii 10 hanga galgala sa'aatii 1tti waraana mootummaa waliin taasiseen
27 ol ajjeesuun 40 ol ammoo madoo gochuu beeksisee jira. Lolli kun lola jabaa dishqaa fi bireeniin geggeeffame ta'uus beekamee jira. Odeeffannoo arganne waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee adda addaa keessa socho'u hedduutti waraana mootummaa irratti haleellaa raawwachuu gabaasee jira. Haala kanaan woboon zoonii kibbaa Cibraan Soddoma Booroo waraana mootummaa maqaa sakattaa woboo jechuun bobba'ee irratti guyyaa sadaffaaf walitti fufiinsan tarkaanfii fudhatee loltoota mootummaa irratti miidhaa jajjabaa qaqqabsiisuun du'aa fi madoon adabuu ibse. Waraanni mootummaa lola kana irratti madaa'an ammoo konkolaataa paatroolii 4 dabalatee ambulaansii 8 oliin hospitaala riifaraala Hawaasatti geeffamu jechuun woboon zoonii kibbaa gabaasee jira. Walumagala onkololes 5,2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humna waraana mootummaa 200 ajjeesuun 283 ol madeesse meeshaa waraanaa gosoota garagaraa AKM 20 ol shugguxii rasaasaa fi boombilee irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti oolchuun kan ifoomsee jira. Haleellawwan woboon gabaafamaa jiran akkasumas dhimma eebbifamtoota haaraa miseensa waraana bilisummaa Oromoo kana ilaalchise qaamoleen mootummaaf deeggartoonni mootummaa waan irraa dubbatan hin qabani. Ilmaan Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti dararaan irra gahaa jiraachuu himamee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti waraana deemaa jiruun ilmaan Oromoo hedduun rakkinaaf saaxilamuun himamee jira. Naannichatti lolli irra deddeebiin ka'aa akka tureef jiru kan himan yoo ta'u loogiin ilmaan Oromoo irratti taasifamuun saboota kaaniif tumsi taasifamullee ilmaan Oromoo rakkoo waraanaan gaagamaa jiraachuu tumsa dhabanii akka rakkataa jiran himaniiru. Lola sana keessa qondaalonni mootummaa olaanoon harka akka keessaa qaban uummanni hin himata. Dhugumattis dhimma lolaa naannoo Beenishaangul Gumuz ilaalchise Dammaqaa Mokonnin qondaalli olaanaa mootummaa Itoophiyaa ilmaan Amaaraa naannichaa walitti bu'iinsa buqqaan hidhachiisuuf hojjetaa akka jiru himee ture. Haalli kun daranuu wal dhibdee sabaa fi saba jidduu uumeera kan jedhan ilmaan Oromoo toora san irratti haleellaan gara jabina irratti gahaa akka jiru ibsaa jiran. Akka odeessi gama Matakkal irraa nu gahaa jiru waraanni naannoo Amaaraa milishaa fi faannoon lola uummata nagaa irratti banuun qe'eef qabeenya isaa irraa uummata Oromoo buqqisaa jiraachuun himaniiru. Gabaasni barreeffamaan arganne akka ifa godhutti yoo xiqqaate tilmaaman loltoota 1,000 guyyaa guyyaan godina Matakkal seensisaa jiru. Akka maddeen ifoomsaa jiranitti humni naannoo Amaaraa uummata Oromoo fi saboota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraataa jiran irratti haleellaa gosummaa raawwataa akka jiru ni dubbatu. Haleellaawwan sabummaa irratti fuulleffatee raawwataa jiru kun akka hiika argatuuf mootummaan Itoophiyaa furmaata kaa'aa akka hin jirre akkasuma Oromoon kutaa biroo uummata bakka sanitti miidhamaa jiruuf birmachuu dhaabera jechuun komiin dhiyaataa jira. Miidiyaalee fi dhaabbileen mirga namoomas rakkoo isaanii kana akka qoratanii addunyaaf dhiyeessan gaafatanii jiru. Paarlaamaan Gamtaa Awurooppaa waraana Tigraay wal qabatee yaada murtee haaraa raggaasise. Miseensi Paarlaamaa Awurooppaa yaa'ii kamiisa geggeessan waraana Tigraay wal qabatee yaada murtee dhiyaate sagalee caalmaan raggaasisee jira. Miseensi Paarlaamaa Euroopiyaa Yuuniyeen waraanni atattamaan akka dhaabbatu danqaan deeggarsa namoomaa dhiyeessuu irratti kaa'ames ka'ee uummata Tigraayiif deeggarsi akka gahu gaafataniiru. Hanga dhuma ji'a faranjootaa kanatti dhiyeessi deeggarsa namoomaa wajjin wal qabatee jijjiiramni guddaan tokko yoo dhufuu baate aangoota Itoophiyaa Eertiraa fi TPLF irratti qoqqobbiin akka kaa'amus yaadni dhiyaateera. Hanga dhuma ji'a kanaatti rakkoon dhiyeessii deeggarsa namoomaa jijjiirama fooyya'ee hin agarsiisu yoo ta'e komishinarichi miseensota mootummaa Itoophiyaa, miseensota mootummaa Eertiraa fi TPLF akkasumas gocha kanaaf kan gaafataman biroo irratti qoqqobbii akka kaa'uu barbaadu. Qaamoleen kunniin waraanicha dheeressuu fi gaagama namoomaa hammeessuun lammiilee Itoophiyaa miiliyoonaan lakkaa'aman miidhaniiru yaada jedhu Paarlaamaan Euroopiyaa Yuuniyeen akeekeera. Miseensi Paarlaamaa kun sirni dhukaasa dhaabuun hordofuu Tigraayitti akka hundaa'u gaafataniin ta'uu baannaan gaagamni namoomaa Tigraay fi naannolee biroo Itoophiyaa keessatti hammaataa deemaa jechuun akeekkachiisaniiru. Yaadni murtee dhiyaate sagalee deeggarsaa 618 mormii 4 fi kan callisan 58 raggaasifame. Paarlaamichi qaamoleen biyyaalessaa naannolee fi aanaalee dhimmichi ilaallatuun ittisa dhiyeessii deeggarsa namoomaa kan nyaataa qorichaa boba'aa fi kaan ifaa hin ta'in akka kaasaniif deeggarsi naannoo Amaaraa fi Affaar keessattis uummata biraa akka gahu gaafataniiru. Yaadni murtii dhiyaate qaamolee waraanaa kana keessaa qooda qaban hunduu namoota nagaa irratti ajjeecha raawwatan humnoota TPLF'n dabalatee qaamoleen kanneen daa'imman waraanaa filachuun dirqiin gudeeduu fi haleellaa saalaa tokko tooftatti fayyadamu akka dhaaban gaafate. Mootummaan Itoophiyaa himannaa deeggarsa namoomaa danquu jedhu dabalatee kanneen biroo qaamolee biyyoota lixaa addatti ammoo
kan gama gamtaa Awurooppaan dhiyaatu dantaa addaaf jiddu seentummaa hin malleedha jechuun irra deddeebiin akka balaaleffatu ibsee ture. Torbaan darbe Itoophiyaan hooggantoota UNDSC deeggarsa namummaa qindeessaan biyya ari'uu isii hordofee biyyoonni akka US, UK, Jarmanii murtee Itoophiyaa kan balaaleffatan yoo ta'u, US qoqqobbii kaa'uuf ibsa kennitee turte. Paarlaamaan Awurooppaa yaa'ii isaanii kamisa mootummaa Itoophiyaa nageenya baqattoota Eertiraaf gaafatama qaba jechuun deeggarsa feesisuun akka dhiyeessu gaafataniiru. Oduu biyya alaatiin badhaasa Noobeelii nagaa gaazexeessitoota Maariyaa Reessaa fi Deemetirii Moortuuf kenname. Gaazexeessitoonni Maariyaa Reessaa fi Deemetirii Moortuuf jedhaman badhaasa Noobeelii nagaa baranaa walabummaa miidiyaaf kutannoo cimaa qabsoo taasisaniif badhaafamani. Koreen badhaasa Noobeelii gaazexeessitoota Filiippiins, Raashiyaa kanneen yeroo addunyaarra dimokiraasii fi walabummaa miidiyaa danqaa hamaa jala jiran kanatti addunyaarra bakka buutota gaazexeessitoota yaada kanaaf dabalatanidha jedhani. Badhaasni instituushinii Noobeelii Noorweey Oslootti argamu ifooma kanaan badhaafamtoonni lamaan kun maallaqa kiroonaa Swiidinii miliyoona 10 yookaan doolaara miliyoona 1.1 argatu. Jarri lamaan kun kaadhimamtoota 329 dorgoman keessaa mo'achuu isaanitti himameera. Kanneen barana badhaasa kana mootan jedhaman tilmaaman kennaman keessaa shamarree rogeettii jijjiirama qilleensaa Giteetii Taangberg dhaabbanni mirga miidiyaaleef falmu Reporters Without Borders fi qaamni fayyaa addunyaa dhaabbata fayyaa addunyaa turaniiru. Hundeessituu marsariitii Oduu Rappler kataate addereessan mirga walabummaa yaada ofii ibsuu fayyadamuun biyyasii Filiippiinsitti seeraan ala aangoo fayyadamuu hokkoraa fi abbaa irrummaa dagaagaa dhufe saaxilte jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan hordoftaniif galatooma.